Oduu sirtuu Siyyum Masfinin dabalatee hooggantoonni olaanoon juntaa tarkaanfiin irratti fudhatamu raayyaan ittisa biyyaa beeksise. Bu'uuruma kanaan obbo Siyyum Masfin, obbo Abbaay Tsahaayee, obbo Asmallaash Waldasillaasee, Koloneel Kiiroos Hagos tarkaanfiin kan irratti fudhatame yoo ta'u, kanneen to'ataman immoo Koloneel Gabra Masqal Gabra Kidaan, Koloneel Fissahaa Biraanee, Koloneel Zara'aa Biruuk Taaddasee, Koomaandar Gabra Kidaan Assagdoom, obbo Mabraatoom Kindee Haayiluu faa ta'uu raayyaa ittisa biyyaatti itti gaafatamaan Bobbii Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo himaniiru. Oduu simbirtuu Siyyum Masfinin dabalatee hooggantoonni olaanoo juntaa tarkaanfiin irratti fudhatamu raayyaan ittisa biyyaa beeksise. Bu'uuruma kanaan obbo Siyyum Masfin, obbo Abbaay Tsahaayee, obbo Asmallaash Waldasillaasee, Koloneel Kiiroos Hagos tarkaanfiin kan irratti fudhatame yoo ta'u, kanneen to'ataman immoo Koloneel Gabra Masqal Gabra Kidaan, Koloneel Fissahaa Biraanee, Koloneel Zara'aa Biruuk Taaddasee, Koomaandar Gabra Kidaan Assagdoom, obbo Mabraatoom Kindee Haayiluu faa ta'uu raayyaa ittisa biyyaatti itti gaafatamaan Bobbii Birgaadeer Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo himaniiru. Ela sonne mallaaraanchi woga ta'e maas gudo maratonnaa gookum.